Kana mau Ya, hunda bira jira. hayyee yoo tiktok isaanii agarte koppilingii wanta nu godhi sheer godhii fi yoo tiktok isaanii irraa fooloorsii warraan qaban immoo kanatti waan bilbiliif akkuma akka asirra nu hordofan godhe kutakka. Bilbileetii fi ergeetii fi jira. Okay. Boo qurcaa kaameraa kee bani. Wishuu qurcaa warra asirra jirtu osoo kaameraa keessan battani gooba jiru. Yaa. Okay, yeah. Okay. Laaf godhee kana guutaa kutakka. Kameraan keessan banamuun dirqama. Kameraa keessan nu godha warra asirra jirtan. Eeyyuu akkas. Fuulli keessan mul'achuu qabu. Deemaa ililli takka facaasaa. Wal gutteessuu akka sirri mul'attaniif. Okay, hangaan nama barbaannu argannu akkan isinii goonaaf jiru. Yes, thank you. Okay, ililli fixanii jirtanii amma meembaraan isinii kaayaa goobas. Laak waliin keenya waan gurguddaa miti waan nuti xiqqaas hin dandeessine waan ta'eef. Ililli takka jechuudha meembara jechuunis. Galatooma. Tuqa hanga dandeessanitti. Hanga dandeessanitti tuqa. Fayyaa ta'a. Obsaa kiyya wal luqteessi namoota silaa barbaannu bilbila nu ilaali bilbila. Halloo. Seente. Duuba seenuun ergadhu haa. Maqaa isaa tiktookii natti biyyi natumaan barbaadu takka takkaa barreeffatu. Maqaa keenatti himi maqaa keenatti himi. Ergadhu. Maqaa tiktook isaa roobattee? Maqaan tiktookeetii maal jaata? Muhammad Adam barbaadu. Muhammad Adam. Torba barreeffatu jiru yoo sirrii jiraatu. Jala jira laayifii jala. Torba barreessimee lakkoofsi torba. Dafisi dura barreessanii. Qurcaan ammaa. Aara rabbi sodaadhaa takka kan barreessinaa yaa kii rabbi sodaadhaa indee mataan nu uwwisina. Mannaa taajuu isin islaama takka. Dhaabbadhu. Dhiisi. Tolchan dhiisi isa asiiniin muut godhee. Ejjitiif okay lakkoofsa ejjitiimiif isaaf muutii qabadhuuti lakkoofsa ejjitiimiif. Aara bannaa taajuu rabbitti amanaa dhiisaa yaa kee. Aara ni dabbaraa dhiisaa. Laa ilaaha illallah Muhammadun Rasulullah. Saudi asirratti ol ba'uu fedha namni dilluma. Aara bannaa taajuu rabbi sodaadhaa dhiisaa kan ol ba'e kana nama dhufu jiru kana nama inni ta'e hin beekanis. Namni bakka kanatti dhufu jiru kuni ragaa namni amma nuti barbaadu jiru bakka kana dhufu jiru kuni nama bu'uuraan rakkoo isin irraa boohaa jirtan kana isinii furuu danda'u. Isinii himuu danda'u. Jawar caalaa nama rakkoo bakka sanii beeku baay'ee namni amma barbaadu jiru kuni. Dhiisa obsaa lakkoofsa iccitii gaafa du'atummaan na barbaadi. Muti turani qabda waan ta'eef. Aara rabbitti amanaa dhiisaa lakkoofsa nuti jenne barreessinaa rabbi sodaadhaa. Gaafa laayivii bannu nuti ijoollee miti xabaaf laayiviin bannu koflaaf laayiviin bannu haasawaaf laayiviin bannu itti yaadnee garee qopheeffannee garee wajjin hundooyinee dhufnee laayivii banna qaamota silaa barbaannu qofa filannee qabna. Dhiisaa rabbi sodaadhaa. Lakkoofsa iccitiidhaan hin jeen hundi duruu barreessa kan hin muut qabadhee jee. Kun ol seene akkana ol seenee jiraaya. Ol seenee jira. Assalamu alaikum. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Dabbal ol seenee jira. Dabbal maali sagalee dabbal muutii qabatu illee nutti mul'isa. Ifumatti haasa'u jiraan se'an beeyin. Boo dabbal nutti haasa'u jirta moo ifiin haasa'u jirta? Obsa. Amma deebi'e. Okay, wannoon godhaa ture okay. Bilbilaan hin gubbaan haasaa ture dhiifam narra bilbilame. It is name nama jaamu namni jaamu eessa jira? Neemii nama jaamu asirra jira sabboontu osoo sagantaa keenya hin eegalle dura. Kabajamoo Muhammad baga nagaa dhuftan tiktoon keessan kana? Muhammad Adam. Africa Power Nagalch. Africa Power Nagalch. Africa Power Okay, thank you. Muhammad baga nagaa dhuftan kan keessan dhufuu mutu godhaa yoo wala keessanii. Africa Power Okay, nama Nagalch. kana. Nama Africa Power ina. Africa Power nama juu Nagalch. Africa Power. Okay, ayyee. Ayyee baga nagaan na waydan.
اوكي بقى ولا قر محمد الفرد قال له ما بقى نقول تاني نابسا كنت كولد ديبنا افريكا باور نا برباد اور متترك بدن اوبسا نابر بدريا ثم افريكا باور نا برباد كنت بنات افريكا باور يسير سبونتو نمني نم جابو خنا ما جيسي خيدا برباد رسول اما سكل جري مودي جرو خطيو جرا تنتي بولين باس نم نما جامو خيدا سر ايه اوكي افريكا باور انجرو اوبسا بربادين ارجو تنجرو Barbaadu tinjira. اوكي افريكا باور Dabbaan kun hoolaa jala jira galchilaa kun meeshiin hin godha galchilaa kun مجدران سكن ناقل كتومان ayyeefi اوكي نابس كسمت I'm so sorry موديتر ري ونودا اوكي مجدران سكن تجربس اوكي اوبسا وانت كوتا كده خرجت ببني وانسانين قول بيه خلت ما كان ديبنا سونيس ومنا مديا خنا ما تيم مكاسن اللي ناس غيرني ما كان ريفو سيغا بده تكو اوكي سبون دوغل مكاسن ناقل دبي سام كتا ديتين كانت تسديبنا مر mala kosto ko tukaddu narraga ده في kabi بري سجين ده في بري سجين ده في جين ده في جين ساعتين كم سنو وان برا غدو كانوا نتوانا سوديو ده في نرى تكبر سجين اوبسا افريكا باوري نغا دبر باجم مله سو بري جيران فكا باكين maqaan meeshiin godhi mee neem Barbaadu tinjira. اوكي namni maqaan kee neem jaamtuu fi namni afrikaa paawar jaamtu takka takka na barreessu asii jiraatti neem carraa isa dhumaa irraa qabdi yoo abbaa suuraa kana taate suuraa kana ijoollee maamadiitti ergeetti jira ifa manaa godha wallaahi billaahi ergeetti jira Yoo Afrikaa Power dhabdan walii galan alaa galanii naa galcha. feene na fakkaatti kunu اوكي ايه seenee jira neemiin اوكي kana argannee jira ayyee Afrikaa اوكي walii galan alaa galan nama jedhamu barbaada as gala gaa'is gara mul'ata sirri gootee kam اوكي بنات يورو تكمي وندي خيسن تابي كل على جواني نقدم جرا قدرني والله كم ممكن جرا كمان يبغون يقول نبرة ملة تابتين كده نما كم أقول نسكي سنة ملة كمان يبغى تقول نقول guys dia makan كم نبغى تكتاب تنا كوني بقى master ini film namanya jamu guys kesana jira nih namun lechan jira neemni jira garuu ni dukkanaawa sabaqa isaan na fakkaatu oke oke boleh mana guys Anin jira ka? لا نعم تولي نعم سر oke oke ayo siapa kaki jira ya ana jawab lagi jira kok betul tapi tuh lingkain malah nih mana guys ولا باتا كوبلين ولا ya nih yo mana kau jira temu terraga situ ban nih mana guys Obsa kanaanin seenaa kanaan deebisi obsa. Kanaanin seenaa bilbila kanaatu faastidha. abon jaga nasi senu guys warna meti tiyo kurja master خلاص beta isi nurra ta yo situ kanan ta yo da debu isini meti kabar wadu juruman kaman berbadu kabawante nih mana guys Ayyan nan daga sagalee seenan daga. اوكي والفاتو فجاتي فولا خيار بوم بربادا كاميرا خينا بنتا Ayyan nama nan daga. اي كاميرا خينا بني كاميرا خينا بني فولا خيار بوم فرا فولا خيار جل سو جاسا نمني نيم جام تو كاميرا خيبني ناو جاسا يودن ديس وانا سيغاب تو وانا ديبس واسا جابر كوبا سيغاب نغا في دوسرا غاب Nada guys ame Obbo khanem jam tu nada guys ame na guddi saka sitte bana tajira kamera ore mana kasirta ni mulata Mul'atu. na biro qofa moo i dukkanaa garuu Ayyan sagalee Botu, jawaana seenan keessaa daga. jirtu بروفايل ذاك كان عارف بنت بروفايل Litiya ذاك daga. Okay, mutra ko daro ko option bro yona reko jiraate video tan tebani na wajja sai Naka bilbila ka. kamera ke bana duti na wajji na sai yona reko jiraate na reko jirta Sirriidha TikTok yam
TikTok TikTok video sin banu. Okay, follow ke meka. Ni bana mumbar mina lala kutak. Ni bana no 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 no. Bana kuma tokka. Ni bana video ni bana kamera ke bani. Ana share gala kamera ka ban. Ni bana. Baba yo duga dubbachu rufte yo aka dubbachu rufte yo kulle su rufte. Video ke si bana ma video share getin jira bana duna jiya sai wana siga fadina de bisi. Wa rabbi sibbe khu adana basi. Ate dabafte difte awana dabafa de ka ba erga khiyas bakan ge hengetin jira. Ammo yo sotto le fumaji adana basi. Rakon ka. Yo sotto le sanu kada khetin. ايوه كاس انا امني مولتنا فكات افان سيبرن جونا فكات اگر تو كيفان اك سكان سرغوت نمولتا اما Rifai saddu. افا افسد ما قال يسر يرو تا كيف اقرا افسد جوال اللي تي خشاف اللي وقبات تكتب سوقك مولت اللي تفتر كونغ Eyyen shabar. نجرت بريدا يرتا ركون كي افا قف اما Kita tikkushanen daga. افا قف بس ريفد بابا نجرت شبكان كبريدا انت افا قف بس ريفد افا قف انت قبل ما واو ندني قبل شبكان كي غوبه زيدا وسداتن نبني نما جيسك شبكان كم يوم ها نمني نما قالوا كم شبكان كم رب سداتن تجارة نما قالوا إفا يفسد ما باقي أي نحن نبغى إفا قبض شو قبض يا عمر يا أبو ريسقي يا عمر يا حبيبي خي وسويني جو أبلي تكوسني نمنو الغد دبال عمر سني نكون خنامي تكوني لو خبراتي خصورا سام ما قرتك أنا فكرت تكوني سينما قليل جرا مكاتو قليل مكاسني سينغر سيزونه مشاهدة ماتين صار في أسرع أبواب لتقوي وقت الله مكاحنا خلنا ono la deme la soranto ngutu di galal tiktok ina da ba na garta ne mela disi ko singar za tiktok ina da bu Dabbal suratan kai tanami. دبال شو garta ne okay नेम कनांपरा सूराज की बोदा वीडियो हाबो तसरिति अकुमरे हो कबमेता उजरा shabaka sadisa an sura sa ergeden jira farko makka sa ganda sani Ayya sagalet. ergeden jira shwa bastamalen shabaka sirre fadlu iba sirre fadlu ati gota ira khonno jase nada ge sabule sirre kamina ndege ati motum mara awo ati motum mara nada ge sa shabaka sirre fadlu baba يوكان كان سرت تخليتي وانين في عصايه قلا ودن شبكه سرفت دبال انقل شو دبلال نما ميشن قد هنا قلت لا نما اي جماعه ساقدت من ناس قلت افريكا باور اوكي سبونتو يناوس سبونتو قبينا مثلا قلت افريكا باور نابر بعد يم افريكا باور ترى بريفت Ayye. نيمي دقيقة شني سيغنا يودن ديسي شبكة في إفاق سري فتنا وجاسو دقيقة شن عامست دقيقة أنا خنو دبال بالرئيس جرا خنو لا خنو بالرئيس جرا افريكا باور كوين برباد أفريقيا باوري يا رب خنو ولا أو إفجالة تكاس جرا سلاتون كاب قوي دم نسينا مكان إيه أرجع دم أفريقيا خنو ناركا قوي تزانو هذا وان أنا تدبرت هذا يجين ما أفريقيا باوري سينه افريكا باور سيني نما كديغا كنا يو ها سي تكريا ستيا سوجي يو خمون را إيه خلنا سمبر بعد برا دي مرانكا بوجن نعي يسامي يسا راكتة دي برا واساون دار قد واساون دشر قد يجرا don't know إفما بستا هذا يو نما يساوي دي نما سمي لو كمان أخلنا في بعد ما لا يسار لكن سانكا بور دبال يو ونيني وديفنو نيسي خنو وجرا تاسي خنو وديفنو إني ناقل نوجراته ورا وجوان سر ديبس يا أوكي ورا وجوان سر راودن خريفو سبرا تاو ترسن ول ديبسي تليفون برا في نغت اساسن بقيه خنو ديبس تا
Jala isin hordofna haajataka irraan jira waggaa dalagaa fite asiin dhufa waan. Okay, yeah. Thank you. Kami okay, kun gue jira kali wal kan wan sa onda fitane jira. Ani ergeti jira bakan erbut. Tumura me onnisa. Yo dande du fa namoota sawaju wan sarra wata na himu fi male wan birati fi mit. Okay. Obsa namni ati barbadu khasara ala tafni jira. Aso keenye tu nama. Eeni jira nama tokkootu itu hafe bakka bu'aa keenya kanaannoo arsiidhaatiitu hafe nama tokkootu itu Okay. hafe. Ayye na bil bil gada. Amara tapi amara. Kuno Oda obsa dutak. mee Enu galti ye? hamarraa Umar Adam. Me hamara umara adam ya ya. Okay, me banna ta ko pilingi sheri ta kuma sadirra khasa kuma ko dongal tare. Malum banda kana mata jawatu. Ko pilingi wolu le sirje batte man ko bare ala habu. Sheri goda ko pilingi goda ga kaba na mundara sheri goda nasin ni. Yalla. Nama kuma sadi fi bajan tarata kata ko bayo gotan me kada kabeta. Bar gema ta bachan jurru bar. Amma nuti uummata kanaaf waggaa torba qabsaawaadhaa turre uummata hogga qabaadhaatii kooppii liinkii godhaadhaa akka nama bira geessu sheer godhaa. Eenyu jettani maqaa nama sanii obsa. Mahammadu Umar jette? Dhaabbadoo asii jalaa barreeffame. Okay, bilbilif kaatmaanu yaa akkas godhe. Okay, na bilbil. Thank you. Akkas kun ko pilingi nge sala lagartani magatani fi gudurula. Yes, 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 yes. Qaba okay ko pilingi. Arra waan takka waan ala barbaadu qaba. Nama sala barbaadu hunda bilbila wal marenne wali galle dhufe. Hojii qofa eegalu darra. Okay, obsaan nama nu wannoo godha. Waan takka rakkatina. Namni galus xumurame. Wanni as jirruuf isin wargala kana galu barbaadanis wahuma ati galtee himachuu himuu deemtu san namni si caalaa waan san keessa beeku asirratti argamee himuu deema. Kanuma dhageeffatan. Kanuma sheerii gootan. Furmaata immoo hundi keenya waliin itti barbaannaa jechuudha booda. Walii galle. Dabbaal haamerraa kajuu ana haamerraa Umar Adam kajuu kana galchilaa dhaabbadhu mishiniin godha. Kana kuno Mee eessa jira? kuno anuu mishin godheetiin jira. Ati galchuun dandeessu obsaa ifiif. Mee dhaabbadhu wanni hin beekne azaadha nyaatan garaan nama qabdi jaaniiti. Modeetara keetirraa yoo siiftee malee bultara kee guutuudhaa wargalchuu ni dandeessa. Irruma gadha'iiti gasti bakkeetti itti ergi. Tori mee tori. Warri modeetara maqaan isaa Hamarruma jaa akkuma teette kana. Gastiinis afaan gubbaa guutanii gastiyoon saffee. Gasti miti isumaan takka takka barreessi jiin anuun ni argaa. Hamarraa Umar Adam takka takka naa barreessi. Awoo qoy. Hamarraa Umar Adam takka takka naa barreessi amma babaa kiyya. Takka takka ofaa naa barreessi ati. Takka takka hoggulama naa barreessi Hamarraa. Kunoo maqaan isaa kana gooyiti. Argadheen jira maqaa isaa takka takka barreessitu jiru qoyaa barreessu. Hamarraa Umar Adam takka takka naa barreessi. Hamarraa Umar Adam takka takka naa barreessi. I don't know. Takka takka barreessaa jiru kan inni maanuu obsaa. Hamarruma jee jira moo Umar Adam ni jira? Hamarraa kajoo argadeen jiran. Obsaa. Hamarruma qofaami? Adam ja amara Umar Adam. Amarruma qofa jaadhiis kanarratti amarruma qofa olaanaa ko. Ayye. Okay, Hamarraa takka irra deebiin barreessi amma tarraa dhumaa si argadeetiin jira si beekeetiin jira. Yeroo takka takka naa barreessi amma waan tan. Takka irra deebi Hamarraa. Hamarraa Umar Adam takka naa barreessi amma irra deebi. Jira barra dabbaal hin argitu barreessuudha jira. Argadde kun okay. Si argadeen jira qotta Hamarraa. Ergeetiif hin jira ayya. Qabaddu Hamarraa Umar Adam. Invaayitii godhi bakka diimtuu san dhawdu. Seenee jireenya fakkaatame? Billaahi fixadheen. Yes.
اوكي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فيادا بقى بقى نكتب اوكي اوبسا سكنتا كان يقول لهم من نفر جرا سلام ابو انس ويركن ناره obbo Anas harkachuu hin dandeenye Oromiyaa irraa jiranii Soomaaliyaa irraa jiranii rakkoo takka hin qabu. Matootiidhaaf sirna wal gahe hooggantoonni waldaa ittisa godhan seeraan alaa fi daldala namaanii dubbii maa isaaniitii akkasiitti itti fufu. اوكي اكستاناني خلت ما سكنتا كان يقلا سكنتا كان فاراس ورغنيا وانما dhumaati uummata keenyaati maallaqa saamamuu lubbuudhaan du'uu nama ajjeesuu biyyaa nama baasuu irratti waan xiyyeeffatamu torban kan guutuu agendaa ta'ee deemu jiru namni humni shan kaas girtan koppilingi sheerii godhaa sirrii dhaggeeffadha adda baafadhaa namni waan sadii irratti hirkate takka waan sadii irratti fuullee fatirraa kaaneeti waan sadeen kana xiinxaluu addaan baasuu qorachuu eeruu qaamota sadeen kanaa barbaanna qaamota sadeen kana immoo hawaasa bal'aadhaa fi qaamota sadargaman kanarraa fudhannaa jechuudha. Qaamni sadeen nuti barbaannu tokkoffaa Adaamaa, Finfinnee, Direedawaa, Awwadaay, Harar, Arsii Asallaarraa qaamota biyyaa alaa isin oofne jechuudhaan namoota biyyaa baasan. Sagaleen keessatti dhagamana fakkaata. Seensa takka ammoo itti seewaa jechuun mata duree ibsuu barbaadeetu. Magaalota Oromiyaa keessa maaqeeffatee warroota dallaala tahanii biyya alaa isin oofna ni dalagattan ni guddatan jechuudhaan ilmaan namaa akka isaan biyyaa bahanii gara baharaa deeman namoota kakaasan tokko qaamota kanarratti magaalanni jedhu kun maaqeeffatan yeroo guddaan isaanii Direedawaadha gara Arsii kanarraa Asallaana fakkaata Finfinnee warra jirus ni jira as gad dhuftee gara Harar gara Awwadaay kana keessaas qaamonni kun bootaa qabanii jireenya qabanii mana qabanii isaan kana warri biyyaa nama baasu warri ijoollee fuudhee gara baharaa asiru tokko qaama kana eeruu isaanii maqaa isaanii barbaannaa jechuudha lammaffaarratti immoo warroota eega namni bahara jala dhaqe nama tumuudhaan nama saamuudhaan maallaqa namarraa buusuudhaan ibidda namarra bobeessuudhaan qaama namaa solloisuudhaan maallaqa baharaa akka namni buufatuuf nama dirqu qaama kana lammaffaarratti isaan kanaas akkasuma eeruu barbaannaa sadaffaa fi inni dhumaa qaamota eega namni bahara bahan eega namni bahara ceef Heemaa qopheeffatee hoosha qopheeffatee mana qopheeffatee miskiina nyaatee garaa hin qabne hadoonii irraa bu'ee san sassaabee makiinan naqatee makiinaa saniin ammoo mana isaatti galfatu. Achiin booda dararaa ilmi namaa irratti raawwanne namarra raawwatee birii nama gaafata. Dhugaan isin hin jaa fiidiyoo haara natti ergame qabsaan natti ergu osoo isin garsiise hundi keessanii boochanii qalbii isin qaba. Ilma namaa kan ibiddarra bobeessan, ilma namaa kan qoraasaa folloysan, ilma namaa kan qaama isaa kana yoo xiqqaate harka kana qofarra bakka 55 ol diremee jira jechuudha. Qaamonni kun bakka sadii qoonni tokko biyya keessaa warra bahara nama ergu lama warra bahara nama ceesisu sadii eega bahara ce'anii booda warra nama wali qabee maallaqa buusuudhaaf ilma namaa qixaate. Namoota sadeen kanarra fuulleeffannaa jechuudha har'aaf sagantaan itti har'a walgeenyeef. Isaan kanaaf ammoo kabajamoo obbo Anas hundi keessanii beektanii Anas nama waggaa dheeraadhaaf waggaa hedduudhaaf kophaasaa dallaala quba kaayee funyaan qabee lafaan qotee heeraan seeraan garee mirga dhala namaatiin wanni kun akka furmaata argatuu fi qaamni kun bakka sanii akka inni buqqa'uuf nama shoora olaanaa taphachaa ture. Itti gaafatamaa koree godaansa seeraan alaa kan Yaman maadheeffatte hundi keessa gurraa qabdan jee yaada. Akka carraa ta'e hoogganaa guddaa obbo Anas argachuu hin dandeenye. Haa ta'u malee immoo miseensi isaanii qaamni isaanii garee isaanii keessa warrummaan isaanii wajjin hojjetan dubbii himaan isaanii guddaan Obsaa Yusuf. Obsaan nama waggaa dheeraadhaaf Yaman keessa garaachaa ture waan kanarratti odeeffannoo guutuu qabu amma immoo nama biyya Awustiraaliyaa jiraatu na fakkaata. Awustiraaliyaa jiraatullee dhimma kana nama eenyu caalaatti dhiyaatee beekuu fi eenyu caalaatti qabsaa turedha. Itti aansuudhaan obboleessi keenya obbo Haamara Hajaamu kaas keessa jiru dhalataa Arsii takka godina Arsii irraa itti gaafatamu takka ammoo horee godaansa seeraan alaa obbo Anas Faadhaa wajjin hundooytee hojjettu warra biyya keessaa irraa na fakkaata. Namni biraa kaas gubbaa jiru warra Afrikaa Paawaris ta'e Maamad Adamis ta'e eenyu isaanii warra gubbaa jiru warra dhimma kana itti dhiyeenyaan quba qabuu fi infoormeeshinii nuu kennu jechuudha. Kanaaf obsaa kallattumaan isin kannaa obsaa siitu nu eegala. Bu'uura waan kanarraa rakkoo wanni kun uumerraa bu'uura isaarraa waan nufaasii achiin booda immoo walabbiin isaa maali xumurri isaa furmaanni isaa maali qaamota kan akkamitti argachuu dandeenya kan jedhu itti fufnaa itti nuuf. Bareedaadha galatoomii. Yoo dandeessan kaameraa keessan akka osoo dandeessan nu bantanii akka namni illee fuula keessan isin arguuf warra asirra jiru hundallee fuuloo naa godhaa galatoomaa itti fufaa ulfaadha. Bareedaadha. Ani maatiirra irra jiranii nu bira halkan sa'a 9 bari'uudhaaf sa'a 3 qofaatu hafee jechuudha. Sagantaa kanaaf hin taa'uudha jira.
Ollaanis ni jeeqamaa kanaasumaan naa quba qabaadhaadhaa suutaan dubbadhaa halkanii itti dabaluudhaan asirratti namni keenya obboleessi keenya Afrikaa Paawar miidhamaadha mataan isaatu akkasuma miseensa waldaha ittisa godaansa seeraan alaa gameeysa nama gahee guddaa qabu maqaa isaa dha'uun barbaadu yoo fedhe inni faayimu Haamarraa Umar Adam ammoo nama biyya keessa taa'ee dhalootaan ijoollee naannoo Arsiidhaati biyya keessa taa'ee osoo guyya tokko gandummaan jiin osoo guyya tokko gosummaan jiin hanqa namni nurra duun baankiidhaan adabuudhaan hoggantoota mootummaadhaatiin waan danda'u gargaarsa rabbi irratti hirkatee ayidoonno akkaan itti jee ibsuun qabu nama gandummaa hin qabne nama ana birallee Yaman keessatti gaafa silaa dooraala 15,000 baasanii na ajjeesuudhaaf narra xiyyeeffatan san namachi taa'ee jalaa iccitii isaanii naa himaadhaa ture. Ijoolleen Arsii keessaa namni sijjeesuudhaaf qophaa'e abaluu fi abalu. Ijoollee Harargee keessaa abaluu fi abalu. Silattuu warreen ajjeesuudhaaf deemu gaafa san ijoollee kutaa lamaati Harargee fi Arsii namni irra wal ta'e maallaqaan jechuudha. Arsii hoggaan jiru kabajamtoota Oromoota siqqoomandoo warra biyya jiru osoo hin ta'in dallaalotii waraabeyyii miila lamaa ta Arsii keessaa baatee fi waraabeyyii miila lamaa ta Harargee keessaa baate qabaddu asirratti kana jechuudha. Ahmad Adam dura taa'aa waldaa ittisa godaansa seeraan alaa fi daldala namaa damee Somaalilaandiiti. Biyya Somaalilaandii jira achirraa Oromiyaa keessa ati wanti la takkaatiitu jira. Ahmad Adam kunoo isa kana. Hayyee amma bakka kanarratti waan takkataniin shamarran wanni nu kakaasee yeroo sanitti nuti Yaman keessa turree anis Yaman keessaan turee ana sheekaatiitu obsaa waldaha itti roorroon ture sababaa miciyoo takkaatiitu rakkoo guddoo nutti himatee isiin dhalattuu Arsii honqoloo waabeedhaati. Honqoloo mee naasirreessa Arsii keessa honqoloo waabeedhaati moo waabee honqoloodhaati? Honqoloo waabeeti. Honqoloo waabeedhaati. Obboleeyyan miciyyoo saniitii wajjin dabalatee dhalaa 38 gaara Suudiidhaa keessatti bakka takka geessanii obsaa malee yoo dandeessan kaameraa keessan dhaabana odaa qurcaa boona hundi keessan itti fuudhu obsaa ni qabu. Osoo ijoolleen tuni osoo gartee ijoollee sani gudeeduudha jiranii dallaalonni gaaratti ol erganii mootummaan itti dhufee dhalaalee san mana keessatti itti cufanii achumaan irraanfatan baala sammuu nama hadoochuu dhuganii dhalaaleen 38 achumaanii duute. Dhalaan dhaabbatatti jijjiidee ijoolleen manatti cufuudhaan akka namni hin taane taate nutti hin boo'in ammoo jalatti tiktaaknuu adabaa nutti badala boochan kooppiliinki godha achirraa nuti gaddachaanee barbaannee akka loqodo tokko qofa hin taane Baalerraa Arsii Diida'aarraa Roobeerraa Agaarfaarraa Adaamaarraa Wallorraa Jimma Deedoorraa ammas Oomoo Naddaarraa Aggaaroorraa Harargee Bahaa fi Lixarraa finnee miseensota waldaa ittisa godaansa seeraan alaa fi daldala namaa kireet goone. Hogguu kireet goonu tana keessatti anas sheekaati bilbila anas sheekaatiin kireet goone. Haala saniini boodarra baankiidhatti haajame. Baankii keessa akkaawuntii daldala Itoophiyaa keessaa baasu akkasitti obboleessi keenya Hamarraa Umar Adam kun if qabee waan lafa san beekuuf waan naannoo san beekuuf akkasitti nu dhufee waa'ee baankiidhaatiif waa'ee kana isaatu haasawa nuti haala saniin ijaaramnee viidiyoodhaan reefuun dalasii erga san akkatti uummata agarsiiftu siituu beekaa yakkoonni gugurraachi adda addaan nurra dhufu. Hoggaatuu nurra dhufu kaaniiti maal jedhan dallaalonni kun nu keessaa nama hidhuudhaan ajjeechaa suukannee isaa hordofuudhaan waan hin taane dalaguudhaan keessattuu axa keessatti
shamarran kana dalagattaniiti hafaltanii jaanii sultaan ayyuu kana bagolnay tan ayyuudha sultaan ayyuu kana buusinaadhaa dhiisa nama gandummaa fi keessa hin qabne anayyuu namni itti beeku nama gandummaa fi keessa hin qabne ittiin beeka duuba akkasitti achirraa obboleessi keenya namni maas keessa jiru Afrikaa Paawar waan ajaa'ibaa takkaan nutti dhufe waan sana akkasi jala deemneeti dubbiin Afrikaa Paawar obbolee nama tokkootu biyya dhaqee dachii isaa gurguree mana isaa gurguree obboleettii guddoo osoo suudiidhattiif jalaa qabu obboleettii xiqqoo gaara keessatti ni haa godhate. Obboleettii guddoo obboleettii xiqqoodha obboleettii xiqqoo taariba osoo ofuuti obboleettii san kunoo as jala laala Afrikaa Paawar Ahmad Adam jala taa'uudha jira. Obboleettii san maal ni haa godhataa miti gudeete jechuudha. Haala saniin gaa irratti hirmaannee nutis biyyattis lafa harkaa fuudhee isaan kana maallaqa guddaa buusisiisee jaartii sanirraa jaartii isaa tasuudii jirtu isii sanirraayis obboleettiteetii fide jira jechuudhaan aca barabbaree maallaqa gurguddaa irraa nyaatee lafa isaanii gurgursiisee joollee ammaas kara birooti waa hedduu godhee joollee gaaraa tamma Oromoon asitti arrabsitan itti erginee qawweetti waan dila takka keessa dabarreetii as geenye amma osoo jennuuti ta'a taqtunnuu dhufte ataqitti ilmaan namaa hoota nyaata nyaatanii jaaniituma nama waa takka wanni hin jenne kana jechuudha ataqitti wal jaaranii achi keessatti joolleen nama jimmaa tokko keessa jira kan dhiyoota mucaa tokko jeesse walloon nama tokko keessa jira eenyu maqaan isaa Aliyyi Adam Mursaleedhaa jaamaa yookaan Alibush jaamuudhaan beekama sanirraa kaafa joolleen lafa gaddaafte ijoollee Arsiitii fi ijoollee Harargeedhaati. Namni ataqa sanitti lafa kana balleeyse nama ijoollee Arsiidhaatii fi ijoollee Harargeedhaati. Bakka sunitti jechuudha. Walloo tokko keessa jira tokkichi sunuu hidhaadha jira. Alii Jimmaa kan ilmaan tanaa ilmaan namaa fixuudha jiru jechuudha. Haala sanitti ijoollee osoo maallaqa baasii takka ittiin baasin koottaa nyaata nyaatanii jechuudhaan kararraa qabuudhaan ilmaan namaa paralaayis godhanii akka isaan hin taane godhanii ijoollee ajjechaa nammaadha. Osoo jaanii dhalaa daddabranii dhalaa nama sadii namni haakimee jaamu bakka sanitti wanni coraan belbelchee jechuudha. Joolleen muciyyoon takka amataa 16, takka amataa 18, takka amataa 19 huccuurraa yaasanii mana fincaanii keessa sijaaraa dhaamsaadhaa warra isaanitti erganii warri isaanii nutti asirra. Hudduu qullaa akka dhalattetti hollachaadhaa jechuudha. Akkasitti kun Amarraa Umaraa Damni jira. Afrikaan Paawar kun achi jira. Hedduu dhagaa namni jechuudha obbo Anas Sheekaajiiti. Haala saniin nama maallaqa kakkadhannee jechuudha. Maallaqa sanirraan fuunee ijoollee sanachi baasuudhaan namoota tarkaanfii tana hidhame kana wanni kun biyya hattuudhaa hoggaa dhayitee iyyiteenyu si dirmata hattumaatu si dirmataa jechuudha. Osuma jennuuti nutiis wal qabnee biyya keessatti tarkaanfii irra fudhannee hiinuu fi maarreen tun dhuftee haala saniin ilmaan namaa karaa jabuutiidhaatiin karaa maaliitiin dallaalota hundaa'uu footoo isaanii iddoo dhaloota isaanii maal isaanii harkaa qabnaa jechuudha. Keessa kutaniiti boodarra nama du'e halkan miikaa qumaamaa gurraachaan fuudhanii bahara darban namoo osoo isaan tumanii achirraa mootummaadhaa sitti iyyinee mootummaa Yamanii sitti iyyinee fuunee isa geessine azzaan geessine azzaanittis akkasii jala deemneetiiti aaleenni geessine aaleenittis akkasitti jala deemnee daafar geessine ammaan tanaa torbaan kana keessa qoftii ilmaan namaa meeqa fixan 9 fixan torbaan kana keessa qoftii ilmaan namaa 9 fixan wayin isin dhageessuu fedhaati akkasuma naaturaa sagalee takkaan isin dhageessaa achi isin nama qabnaa hin dadhabinaa hin ifatinaa kanama du'e asirra fidan san caalaa wanni furmaata qaba. Wanni isin gochuu qabdan wanni isin beekuu qabdan haasawaa jirru kun haasa'u sirri dhageeffadha. Hin ifatinaa bakki isin dhaqan hin jiru asuma ta'a dhageeffadha harta akka hin deemina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan nagaa jira obsa kenya bima waldeetti soddaan seerarraa fi daldala namaa akka biyyattii isaarra eegalee obboleessa eegalee. Aboonni odeeffannoo takkaan harkee boodamee galgala kana
Jika bakka aruusaa takkan jira beekaa gandaa nan biree jiru santoota aruusa qaba. Achi kasitti obboleeyyan lamaan bakka takka fuulchanii achi jira. Nama sagalfaa dhimma jan torbaan kana keessa. Obsa bilbila keessan saayilendii godhi sagaleen keessaa bahu jiru san saayilendii irraa godhi. Hayyee. Abalu jeetiin adda baafadhee si deebisa namuma achi kasitti. Ture saayilentii ammaan kanaan beekee hayyee ture. Okay, sagaletti dhiyeessi tokko tolfuudhi wal biratti kana biratti. Lamaan bakka takka fuulchanii achi jira. Nama sagalfaa dhimma jan torbaan kana keessa. Maallaqaas haaliin ala nama gaafachuu jiran jawwarra raafadha. Raafa dhimma ture. Abalu jeetiin adda baafadhee si deebisa namachi jiru naan jee eeruu siif hin qannaa'edha. Akkasuma quba qaban likkatti adda baafadha. Amma kuni torbaan kanaa qoftiidha nama sagaliitu raafa keessa dhume raafa keessatti nama sagaliitu dhume hayyee amma sanbira kunnaa achirraa dabruudhaan laasaanoo keessatti namni lubbuu namaa baasuudha jiru maqaaleen sani dhaabbadhu na bira jiraa maqaaleedhaan isinii qara'aa barbaachisaa taanaanii. Qoy sandura wannoo goona sandura obsaa kiyya. Eeggatti hangana irraa ibsitee Maamad Adamii fi namoota kaan kaanis ibsineeti. Akkasitti bakka ibsaan dibna maaliif uummanni illee akka hawwinnu eegu. Tokkoffaa suuraa isaanii maqaa isaanii eeruu isaanii tartiibaan akkaawuntii isaanii wajjin ni qoonnaa wanni kun sooshaal miidiyaa irratti agendaan ni ta'a furmaataas ni argata. Obsaa hedduu galatoomii ulfaadhu. Maamad Adam achumaanis sidda biraa baga ola garree baga nagaan nuti ammaan durallee wal beekuu baanne asii booda akka wal barree waayee hojjennu abdiin qabaa. Waan nu gootu akka nama waan kanatti dhiyeenya quba qabuuf informeeshina tokko achirraa qabuutti wanni kun akkamitti eegaltee qaamota isiin ittiin eegalte maqaa boodarree irraa rakkoo bakka sanitti gaggeeffamu jiru atis waan keessa beekturraa akka nu qoddu barbaanna daqiiqaa tokko lama fudhattee jechuudha. Akkasii carraa walii kanillee waan kanarraa haasofnee boodarra gara ijootti deebina waan ta'eef ulfaadhu. Hayyee galatooma jecha akkuma obboleessi keenya obsaan jeetti baroota gartee haga wajjin hojjetaa turre kana keessatti. Asumaaniif illee nuti isaan namni akkasiin baruuf hojii keessanii fi waan keessanillee wanni ibsuu dandeessee hojii taatu. Anilleen Ahmad Adamin Jaamaa itti gaafatamaa waldaa ittisa godaansa seeraan alaa fi daldala namaa damee Somaaliyaati. Soomaaliyaan jiraadhaa jechuu wargeessaa jechuudha. Kanarraa ugaa waggoota afurii deemna waggoota afran kana keessatti rakkoo karaa kanaa dhugaa rabbii dubbachuuf akka gaariitti hubannaa wajjin gaa hojjechaa turre dalagaatis turre namoota gartee nama keenya karaa kana biyyarraa baasee ilaa hanga laasaanoti fidu laasaanoti irraa boosaasu geessee bosaasorraa hanga yamanitti gartee namoota kana hordofaatis turre. Sirriitti jala buunee eenyummaa isaa iddoo dhaloota isaa maal suuraa isaatiin deeggaramee yeroo dheeraa hordofaa turre gorsuullee turre gorsa kana keessatti zaachaa gosa gosaatis ni jira akkasumatti waan adda addaatiinis waa hedduu keessa dabarree maraafuu har'a deemtee duraan nama hagam muraasa namni waan kanarra qabsaa'ee jiru har'a deemtee hulaa nama hundaa seentee Oromoo guutuu kaaftee jechuudha. Kanaafuu namoonni karaa kanatti magaalaa Hararirraa jalqabee dirree dhawarraan akkasumatti jijjigaan baabbilee wacaaleerraas akkasumatti Somaalilaandii guutuu keessaa fi biroo bakka jedhamtu akkasumatti maaliin sinjaa laasaanoti ilaa boosaasotti eenyuutu nama wanna godhaa eenyuutu nu gartee nama geggeessaa eenyuutu nama oofaa waggaa afran kana keessatti akka gartee nama quraana hifzii godhuutti hifzii gooneeti eenyummaa isaaniitii fi suuraan deeggaramee waan hundan warka jirti jechuudha. Kanaafuu gochi kun gochuma Oromoon Oromoo irratti geggeessitu gocha gartee fokkotaa gocha suukanneessaa gocha bani aadam dhiisii bineensi gaaraallee walirratti hin dalagne wanni dalagamaa jiru. Kana keessatti uummanni geeljiraan Somaalii ta duraan gaalatiifattu ta nama keenya hin tu'in ta dhalaa Oromoo hin tu'inillee amma gudeetu jalqaban jechuudha. Amma dhuguma rabbii sanitti dhalaa miilaan karaarra deemtu hedduutu gudeedamee qabatamatti kan beeynu jechuudha. Kanaafuu kun hundinuu qabsootan akkamitti waan kana balleessuullee dadhabne irrifnaa jenneeti waldayaan ijaarree gara mootummaatti illee dhayine mootummaatti illee ibsa goone yeroo hedduu asirratti wannan jiru malee deddeebi'aa ture jechuun gara mootummaati. Mootummaan raaga tokko beekamtii waldayaallee akkasumatti wanni kun maddii isaa eessa jira? Garamiin namni Jabuutii akka deemu garamiin akka garagartee bosaasoo deemu damee Jabuutittis miseensa qabnaa Dirree Dhawaatii miseensa qabnaa Adaamaa miseensa qabnaa bakkayyuu miseensa qabna akka waldayaatti waan kana irratti hojjechaa turre waan nuti yeroo dheeraa ifaajjii irratti dabarsaa turre kana gaarran gartee namuutu itti lafaa ka'e
kun injifannoo jeetii namanaa qabsoo nama lama sadii jalqaba. Qabsoon tun eega nama lama sadii ma jalqaba ammoo booda hawaasa guutuutti gartee dabartii jechuudha. Har'a qabsuma nama muraasaan jalqabne sanittuu isin hundatti dabree walumaanuu gartee akka qabsooytan isin godhee yaadajuun qabaa ulfaadhaa galatoomaa. Hedduu galatoomaa qabxii bareedaa nu ibsite namni ijoonni ani sagalee isaa dhagahuu barbaadu hamaraadha. Hamaraa waanuma kanaa wajjin wal qabatu hattees ifillee yoo ibsuu dandeesse akkasuma gahee waan hojjettanii fi rakkoo bakka sanatti uumamerraa waan takkaaf lama nu ibsi achiin booda eeruu namootaatti keena hedduu galatooma yoo dhagahuu jiraatti. Ayyee galatooma warri amma dhufe yoo jiraate assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isin jedha itti aansuudhaan ani hammarra Umar Adam jedhama hojjetaa mootummaatii fira kiyya osoo hin ta'initti namuma gandaan jalqaba